Inni kun kan adda isa godhu maa innoo jettanii walitti fufiinsaan guddataadhuma akkana deemudha. Guddataadhuma mul'achaadhuma akkana deemudha. Akka sagalee waaqayyootti jechuudha. Kanaaf yeroo darbe qabxii sadii nu dubbanne keessaa jireenya kana adeemuuf inni nama barbaachisu kiristaana ta'uudha inni jalqaba irratti. Deebinee kiristinnaan immoo jireenya bakka ta'ee fi guddachaa adeemuudha inni lammaffaratti. Guddinatu eegama nama kiristaanatti tokkorraa achumee ta'uu hin qabu. Beekumsa sagalee waaqayyootiin guddachuu qaba. Kadhannaan guddachuu qaba. Hubannaan guddachuu qaba. Waan hundumaan jechuudha. Gara achii gadi sagalee waaqayyootti achii ol gara kiristoositti dalgamu wal tajaajiluu irratti walii wajjin jiraachuus guddachuu qabanne. Deebinee sadaffaa irratti ija godhachuu qabanne. Isarra baay'ee turre egaa. Ija godhachuu qaba qabxii sadaffaa sana jalatti immoo qabxii sagal ilaalle waa'ee ija ilaalchee jechuudha. Iji kun maal fa'i mataa qulqulluu kan jedhu kan nuyi godhachuu qabnu isa jedhudha kan ilaalle jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Har'a gaa qabxii isa afuraffaa adeemsa jireenya kiristaanummaa kana keessatti wanti nu beekuu qabnu amanaan tokko maa inni isa jedhutu walii wajjin ilaalla. Akkuma kanaan dura goone luqqisa keenya hunda walitti nuu qabu jennee yaadnu Filiphisius boqonnaa 3 lakkoofsa 13 amma 14tti nan dubbisa. Isa walii wajjin dubbifanna maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisa. Obboloota koo ani akka nama harka isaa keessaa isa galfateetti of hin lakkaa'u. Haa ta'u iyyuu malee waan tokko nan godha. Wanta na booddeetti hafee yaaduu dhiise wanta na dura jirutti nan hiixadha. Lakkoofsa 14. Akeeka sana bira ga'ee gonfoo warra mo'anii argachuudhaaf nan kaadha. Gonfoo warra mo'anii kunis waamicha isa Waaqayyoo karaa Kiristoos Yesuus itti ol nu waamedha. Maqaa Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Keessaa adeemsaa kan argisiisu hiixachuun gara fuulduraatti booddeetti yaaduu dhiise deebi'ee immoo nan kaadha iyyuudha Phaawulos. Biraan geenye bakka ta'eef ganaan hafa bakka ta'eef gonfoo warra mo'anii sana bira ga'uuf akka ka'eef nan kaadhaadha. Egaa adeemsa kana fakkaata jechuudha. Waaqayyoo galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf Filiphisius boqonnaa 3 lakkoofsa 13-14 kan irraanfatinaa. Giddugaleessa tiimisa jedhamu tiimii kanii barumsa keenyaa kanaati jechuudha. Kanaaf kun hundumaa laallata. Phaawulos kana jedha waa'ee mataa isaa obboloota koo jedha. Obboloota koo an akka nama harka isaa keessa ol galfateetti of hin lakkaa'u. Maaliif ganaa baay'een naafaadha. Ganaan deemaa jira. Karaan dura jira. Ganaa waan na eeggatu jira. Kanaaf isa kaleessa darbe kuukoo kaleessa darbe dogoggoruu koo kaleessa darbe yaadee bira ga'uu koo kaleessa darbe hir'ina koo kaleessa darbe even isa mitiiti saksasii koo fiixaan baay'isa koo kaleessa darbe isa duwwaatti hin dhamanii ammayyuu naafeera bakka ta'eef gara fuulduraatti ni hiixadha. Harka keessa of hin gashine jedha. Waaqayyoo galanni guddaan haa ta'u. Guyyaadhaa guyyaatti jireenya kiristaanummaa keessatti hiixachuun adeemuun fiiguun baay'ee murteessaadha jechuudha. Sila tuttuqeeraa har'aa qabxii afuraffaadha kan nu ilaallu. Isa kaanii irra hin deebi'u bakka ta'eef tuquu yaadeen akka inni wal jalaa nu jalaati hin maknetti ija hafuuraa godhachuudha. Jireenya adeemsa kiristinnaa kana keessatti kan namarraa eegamu jennee ija hafuuraa kun maal akka ta'e yeroo baay'ee torban 2-3 irratti fudhanneeti kan nuyi walii wajjiniin ilaalle. Har'a immoo akkuma torba darbe isinitti himee yoo Waaqayyo jedhee nu gargaarise amma qabnu kanatti kan nu ilaallu. Adeemsa kana adeemuu keessatti wantoota nama mudachuu danda'anii yookiin immoo wantoota gufuu nuti ta'anii beekuun baay'ee gaariidha. Isa jedhu walii wajjin ilaalla. Kanaaf iyyuu inni afuraffaa walii wajjin ilaallu homaa innoo jettanii gufuu adeemsa jireenya kiristaanummaati kan nu ilaallu walii wajjin jechuudha. Gufuu adeemsa jireenya kiristaanummaa walii wajjin ilaalla. Gufuu adeemsa jireenya kiristaanummaa beeku. Gufuun beekanii nama dha'u. Amma egaa baay'een keessa warri makiinaa ooftanii beektu amma karaa si'a tokkorra baatan halkan yoo ta'e illee wallaaltani. Yeroo darbee Amboon deeme Amboo gaafan deemu baadiyyaadhuma lafa magaalaa hin jirresi garmalee ispiid bireekarii gurguddaa hojjetaniiru. Kanas inni ispiid bireekarii biyya keenya hojjetanii lafa baay'eetti hin jiru. Mallattoo sun ispiid bireekarii bira tuun ga'een akka ispiid bireekarii hin jiru isinitti argisiisu karaa bukkee dhaabu. Yoo immoo dhaabbatan illee akka namni mul'atutti qalama dibu bakka baay'eedha. Hinuma fiidduu xaxxanii numa qilleensarra ol kaatanii gad deebi'uu malee waa tokko hin jiru. Inni mul'atu hin argamu. Dhaqa akkasitti dhaqee bakka 2-3tti ol ka'ee gad deebi'e. Achi addeebii garuu akka sana hin taane. Maaliif yoo jettanii argeera.
safara isaa iddoo kamitti akka inni jiru argeera bakka ta'ee fi gaaddiddu yookiin karaa aspaaltii suphame fakkaatee inni taa'u isa miti isa hojjetan bakka ta'eef argeera. Sammuu keessatti argeera. Lammaffaan gowwoomne amboo ka'ee deebi'ee hamma Finfinnee tamma galuutti lafa tokkotti kan deebisu. Waa tokkoyyuu. Gufuu beekuu yeroo jennus adeemsa jireenya kiristaanummaa keessatti gufuu beekuu yeroo jennus kana fakkaata. Maanni karaa beektan irra yeroo deemtanii lafa itti dabu beektu, lafa boolli itti hojjetamee jiru beektu, lafa itti waan adda addaa jiru beektu bakka ta'ee fi jireenyi kun immoo adeemsa kana keessatti immoo adeemsi kiristaanummaa adeemsa kamirrayyuu baay'ee 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 cimaadha bakka ta'ee fi wantoota baay'ee gufuu nuyi ta'a. Akka nu karaa dhaabnu wanti barbaadu waa baay'eedha. Gabaabaatti akka walitti qabeeyyoon haasa'e seexanni yeroo hundumaa kufuu keenya booddeetti deebi'uu keenya maqaan keenya baduusaa salphachuu keenya jireenya keenya kiristoos wajjin adeemne kan akka waan sirriitti hin taanetti nutti argisiisee isarraa deebi'uu keenya barbaada. Kana hojiisa. Kanaaf hin danda'amaaf taanaan kiyyoo hin mul'anne hubachiisuu danda'u sin diriirsa. Kiyyoo mul'atu sin diriirsa. Kiyyoo mul'annes kiyyoo mul'atu sin diriirsa. Adeemsa keenya karaatti hafuu hambisuudhaa fi wanti inni hin goone wanti inni hin carraaqne hin jiru. Kanas immoo kun immoo kan guyyaa tokkoo miti. Yeroo hundumaati. Namoota yeroo baay'een gowwoomamu. Seexanna si'a cimaadha. Hafuurrachi cimaadha. Hafuurra si laafaadha jedhu. Tarii akkamitti akkas jedhan beeku ta'uu danda'a ta'a. Angaruu sagalee waaqayyoo kan natti himu bitaa biyya lafaa inni ta'e seexanni biyyuma hundumaa jira bakka ta'ee fi biyyuma hundumaa immoo lafa amantooti jiranii mootummaa isaa jalaa ba'anii warri mootummaa waaqootti galuuf jedhan kana karaa danda'ameen karoorri inni baasu karoorri waggaa isaa karoorri waggaa kudhanii isaa long term pilaanii isaa short term pilaanii isaa namoota kana karaatti hambisuudha. Waa tokko jibiraan qabu. Waan adda addaa fayyadam jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa yeroo jiraattan ammoo lolannatti cime ammoo qorumsannatti cime yeroo tani qorumsi yeroo tokko yoo sinirraan dhaabatus hin ceellaa illaafusi. Maaliif yoo jettanii seexanni qoruudhaaf ajjeesuudhaaf balleessuudhaaf qaluudhaaf kan inni ta'u kana. Beekamaadha. Waama tokko isin sodaachisus miti of sodaachisus miti waanuma beekuu qabnu. Lolli yeroo hundaa jira. Qorumsi seexanaa yeroo hundaa jira. Nu maal niree kan gochuu qabnu yeroo jennu qorumsi kuni lolli kun gufuudha bakka ta'eefi. Gufuu adeemsa jireenya kiristaanummaa kanaa beeknee adeemsa jireenya kiristaanummaa keessatti of eeggannee deemuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaafiyyuu gufuu jireenya kiristaanummaa yeroo jennu gaa akka waliigalaatti yaada tokkoon kaa'uu nan danda'a. Ujummoon bishaanii yoo immoo bishaanni tokko lafa tokkoo ka'ee lafa tokkotti yeroo yaa'u suwaareejjiin mana keessa jira bakkee jira bishaan bakka baay'ee kan beekna kun nu rakkisu. Ujummoo sana lafa tokkotti dhaqee wanti tokko duucheera taanaan adeemsa bishaan sanaa inuma uggura. Bishaanni gara gaditti deemuuf yaadu ol deebi'ee dhufee guutee waan alleen fa'a. Biyya Itoophiyaa keessa yeroo baay'ee akkaataan itti mana keessaa shintibeetii kana bakkeetti baasanii wal qabatee deemu dhadhabaadha bakka ta'ee fi keessumaa naannoo kondominiyeemii tokkotti na yaadadha tokko warri isa giraawundi irra jiraatanii manni isaanii galaanuma sagaraa ta'edha. Waan tokko gajjallaatti ugguramee tokko biyya Ameerikaa jirti jennutti hima mana yeroo sana seenii giraawundi irraa qabu turan. Maaliif lafa wanta tokko bitoo keessa bu'ee jennaani yaa'uu dhowwu. Adeemsa kiristinnaa keessattis gaafa fudhattanii adeemsa kiristinnaa keessatti bishaan wanti kosiin cufu adeemsa kiristaanummaas wanti ugguru akka waliigalaatti halluu keelloodhaan haayilaayit godhee deebi'ee immoo qubee kaapital leetariidhaan kanan barreesseef kanaaf waliigalaatti hunduma isaa nu mirkaneessa jechuudha. Cubbuun yeroo hundaa adeemsa namaa ugguraa nama ugguraa karaatti nama deebisuu barbaada namni tokko immoo irratti hin dammaqne iyyuu taanaanii cinaarraa gooftaarraa iyyuu karaarraa adeema. Kanaaf egaa cubbuu yeroo hundaa jira noo cubbamoota noo addaamirraa kan ka'e cubbuu hojjenna gochaa keenya yaadaan hin hojjenna sammuun hin hojjenna waa addaan hojjenna maal gochuu qabna isa jennuufiti kana bifa adda qabna jechuudha. Kanaafiyyuu gufuu adeemsa jireenya kiristaanummaas jedhu kana hunda isaa isinii tarreessee hin fixuun. Matsaafa qulqulluu keessaa keessuma keessaa
cubbuun bifa attamiitiin karaatti nama deebisaa isa jedhu waa tokko dubbadha jechuudha. Bifa attamiitiin karaadhaa nama deebisaa. Bifa attamiitiin gufuu nama ta'a. Bifa attamiitiin karaa nama dhaabasiru tokko dubbadha jechuudha. Egaa akka waliigalaatti isinitti meera. Gufuun jireenya adeemsa kiristiyaanummaa cubbuudha. Innis bifa adda addaatiin mul'ata. Bifa adda addaatiin mul'ateetu nama karaarraa deebisuutti ka'a. Bifa adda addaatiin mul'ata. Matsaafa qulqulluun keessumaa kan inni baay'ee adda baasee dubbatu wantoota gurguddaa tokko dubbadha. Hunda isaan dubbadhu. Inni jalqabaa dhiifama gochuu dhabuudha. Dhiifama gochuu dadhabuudha. Yoo hin dhiifama gochuu dhiisu laphee dhiifamaa dhabu kuni rakkoo namoota baay'eeti kan isin ana dabalate. Baay'ee immoo namni salphisee kan ilaalu akka gufuutti waan karaa nama dhaabu kan hin seenne garuu gufuu guddaa kan ta'e namni kan irratti hin dammaqneedha. Dhiifama gochuu dadhabuun. Maaliif yoo jettanii nuti warra dhiifama argateedha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Warra dhiifama argateedha. Warra dhiifama godhameefidha. Warra haafu sii dhiiseera, sirraa haqeera, qulqulleera, sitti lakkaa'u warra jedhamedha. Yeroo baay'ee dhiifama gochuu dadhabuun jedhu kuni akka waan salphaatti ilaalu namooti. Waama salphaatti ilaalu. Maatiyus boqonnaa 6 lakkoofsa 15 irraa meeshiniin dubbisa sagalee kana. Maatiyus boqonnaa 6 lakkoofsa 15 irraa akkana jedha. Maatiyus boqonnaa 6 lakkoofsa 15 irraa akkana jedha laalaa. Nan dubbisa. Garuu isin namootaa fi yoo dhiisuuf baattan dhaggeeffadha. Waama ibsan barbaachifne dubbata iddoo kanatti. Waan ifaa ta'e isin garuu namootaaf yoo dhiisuuf baattan abbaan keessan immoo irra darbaa keessan isiniif hin dhiisu jedhee jedha. Ifaadha baay'ee. Kan nuyi adeemsa kiristaanummaa adeemaa jirru dhiifama waan arganneefi. Ilaalaa. Maayin adeemsi kiristaanummaa jalqabee isarraa jalqabanneeti. Kiristaana ta'uu dandeenya. Kiristaana ta'uu jechuun maal jechuudha? Warra dhiifama argate jechuudha. Warra cubbuun isaanii dhiifame, warra yakki isaanii dhiifame jechuudha. Warra irra daddarbaa isaanii Waaqayyo dhiiseef jechuudha. Iddoo kanatti gooftaan Yesuus Kiristoos sagalee kanarraa immoo maalidha? Yesuustu dubbate kan isin. Yesuus immoo yeroodhuma soomtan itti dubbata. Lallaba gaararraas jedhu iddoon kun. Isatu lallabaa jira. Kan lallabe Kiristoosi. Jecha Kiristoos Yesuus lallabe keessaa maal jedha? Garuu isin namootaaf yoo dhiisuuf baattan abbaan keessan inni waaqarraa immoo irra darbaa keessan isiniif hin dhiisu. Akka jechuun maal jechuudha? Adeemsi keessan dhaabateera jechuudha. Yeroo makaatan dhaabateera jechuudha. Achumatti dhaabateera jechuudha. Kanaaf namooti namaa dhiisuu kana akka badaa iddootti hin kennan. Akka gufuutti isin ilaalan. Akka waan guddaattis badaan fudhatan namooti namaaf dhiisuu ibsu kana. Dhiisuu jechuun maal jechuudha? Gabaabaadhumatti. Dhiisuu jechuun maal jechuudha? Namoota nu miidhanis namoota nu yakkanis haaloo ba'uuf tattaafachuu dhiisuu jechuudha. Waan badaa miti. Du'uu isaanii barbaadu, cabuu isaanii barbaadu, adabamuu isaanii barbaadu, folloquu isaanii barbaadu jechuu miti. Miiriyaan faan yeroo Musee irratti ka'anii dubbatan. Waaqayyo Musee malee hin dubbanne nuunis raajii dubbate. Raajiin maa inni Musee duwwaadha jedhanii yeroo dubbatan irratti ka'anii. Yeroo Waaqayyo jara sanatti faradellee Museen ishoo Waaqayyo galata kee mucaa kee qulqulluuf naaf falmitee jedhe. Maaloo dhiisiifi. Maaloo araara godhiifi. Hin dhiiseef jechuudha namni kun. Hinuma dhiiseef. Dhiisuudhuma waa tokko hin qabu. Baraa dhiifama gochuun barumsa tokko barannaa qabbaneen hin yaadatte. Dhiifama gochuu jechuun peenii namni sun nu godhe miidhaa namni sun nurraan ga'e irraanfachuu miti jedha namni wanta sana barsiisu. Maal jechuudha ree jennaan ayi barreen gaddaa akkana godhe nan irraanfadhaa baru jechuu miti. Yoo akka jenne ammayyuu peenii sana nutti dhaga'amaa jira. Dhukkubbi isaa nutti dhaga'amaa jira. Dhiisuu jechuun maal jechuudha ree wanta namni nurraan ga'e. Garuu Waaqayyoo gaafa galatu keessa koon jiru har'aa.
waa'ee nama kana nan jaalladha kanarraan geessee jedhee waa'ee isaa yaadeen beeku Waaqayyoo keessa kooti wanta kana kaasee garaa jaalalaan qabaa fi jechuu danda'u jechuudha. Arrabaan utuu hin ta'in keessaa. Dhiisuu jechuun immoo nama nu yakke tokko, nama nu miidhe tokko, nama nu baddale tokko, nama nuti darbe tokko, nama karaa nuti saaqqatee dhufee waan barbaade nurraan ga'e tokko, nama maqaa nu baase tokko, nama baduu keenya du'uu keenya barbaadu tokko hin dhiisuu baasuu qaba. Fakkeenyaan isinii kana gaafadha. Namni tokko tokko yeroo kana wallaala. Fakkeenyaaf namni tokko anaan beekaa na miidhee, beekaa natti darbee yookiin lafumaa ka'ee darbee yenna ni waa godhe nan isaaf dhiiseeraaf dhiisees beekan waaqayyoo galanni guddaan haa ta'u boris nan dhiise garuu walitti dhufeenya namicha kana wajjin kaleessaan godhe maaliif yoo jettanii namni kun ammas deebi'ee sin gaddisiisee waaqayyoo walitti sin buusuu danda'a bakka ta'ee fi akkasumatti jaallattu akkasumatti ilaaltu akkasumatti wajjin jiraattu adeemsa kaleessaa wajjin deemuudhaaf hin dirqisiifamu matsaafa qulqulluun hin dirqisiisu wajjin nyaachuu wajjin dhuguu ba'ee galuu maal jechuu hin dirqisiisu. Mallattoon isaa isa miti. Dhiifamni bakka keessa mul'atu miti. Keessa ofiitiiti mul'ata. Keessa ofiitiiti. Nama sana na yakkitee turte. Akkas taatee turte. Amma ansi dhiiseera. Jechuu danda'uun adeemsa keenya kiristinnaa kana gufuu nu jiraa jiru gufuu guddaa of biraa xaragnee kaasuudha waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Har'a biyya adda addaa warra jiraattan firoota keessan biyya keenya keessa isin hubachuu dhiisuu danda'u, isin darbuu dhiisuu danda'u, biyyuma ambaa warri jiraattan immoo ofii keessanii wal hubachuu dhiisuu dandeessu, walirratti darbuu dandeessu, nama falan qabu, garuu waa tokkoon isinitti himu, waan barbaade haa ta'u, hammam guddaa haa ta'u, wal bira wal jiraarra bilbilaan, wal bira jiraannaa wal maattanii, wal waamtanii dhiifama waliif godha. Kun gufuu cimaadha. Sagaleen amma dubbise kun nama sodaachisa. Irra butaan qabu. Yoo isin waliin dhiifnee jedha. Waanuma tokko wanta fooyyessinu si qabu. Yoo isin dhiifama gochuu hin dandeenye jedha. Abbaan koo inni waaqarraa immoo daddarbaa keessa maal hin godhu? Hin dhiisu. Daddarbaan koo immoo naan dhiifamne taanaan ambadeera jechuudha. Karaatti adeemsi koo dhaabateera jechuudha. Kan yeeyii ta'eera jechuudha. Kan seexanaa ta'eera jechuudha. Mootummaa seexanaa keessatti deebi'ee bitameera jechuudha. Ofumaan deddeebi'a malee waldaa kiristaanaa keessa. Namooti baay'een kan dhumarratti hojiin isaanii jalaa gubatuuf namooti baay'een dhumarratti maqaa waaqayyoo waamanii dhumarratti kan hafanii fi tokko kana yaadaan. Haaloo qabatanii waaqessu, haaloo qabatanii lallabu, haaloo qabatanii faarsu, haaloo qabatanii tajaajilu, haaloo qabatanii raajuu, haaloo qabatanii abidda buusu barbaadu. Nutti hin fakkaatin qajeelfama sagalee waaqayyoo irraa ceenee adeemsi keenya deemuu hin ta'u. Nama achumaa lafa dhiituudha. Nama nan deema achumaa lafa dhiitu taasisu. Deemaa hin jiru. Waan deemaa jiru nutti fakkaata. Tarkaanfii tokko fuulduratti deebi'anii tarkaanfii tokko booddeetti deebi'uun adeemsa hin ta'u jedhama. Akkas ta'a. Tarkaanfii tokko fuulduratti deemee tarkaanfii tokko namni booddeetti deebi'u achumaa lafa dhiitu. Deemaa hin jiru. Dhiifama gochuu danda'uun jireenyuma keenyaaf illee furmaata namaa kenna. Nama dhiifama hin gooneef tokko yeroo hundaa baattanii deemtu. Yoo argitanis namicha kanatu immoo natti dhufettu. Yoo cimbee namichatti kana natti dhufettu. Dubartittii kana natti dhufettu. Abalutu immoo akka godhettu. Yeroo hunda lafa maqaan namicha sanaa haametti. Lafa waan tokko maqaa isa fakkaatu argatanitti. Yeroo darbee kan isin bu'u. Namicha lammii biyya Keeniyaa tokko jira. Maqaa isaan irraanfadhe qabbaneen yaadatta ta'e Godfrey ta'e nama akkasii Godfrey'dha. Lafa tokkotti inni haasaa godhaa jedhe. Maqaan koo Godfrey'dha. Yeroo dubbii jedhee dubartii tokko lafumaa kaatee maqaa kana dhaga'uun barbaadu maqaa kana dhaga'uun barbaadu itti. Ilaala maaliif jennaan nama maqaa kanaa baay'ee na miidheera. Baay'ee jireenya koo taphateera. Baay'ee akka na godhe jettee dubbattee. Dhuguma miidhamuu dandeessi. Godaannisa qabaachuu dandeessi. Maqaa nama kanaallee ilaalaa dhageessee jibbuu jechuun hammam akka haaloo qabattee jirtu natti mul'isa namu. Dhiifama gochuu kan dandeenye. Mata duree himtuun irratti barachaa ture yeroo sana dhiifama gochuu ture. Dhiifama gochuu kan dandeenye. Maqaa nama gara biraa abbaa manaa seeti kan seen akka ittiin jettu. Wal arguu hin dandeenye walirraa fagoo ta'e maqaadhuma argitee yeroo seen aartu yeroo seen lafaa kaatee dhaggeeffadhu hin jettu. Namichi sun miidheera ta'an hin beeku. Haa ta'u malee dubartiin kun immoo dhiifama gochuu waan hin dandeenye maqaama sana yeroo dhageessu akka godhe.
Akka goonaan amma dhukkubbiin sun nutti dhaga'amaa jira taanaan dhiifama godhe jechuudha. Dhiifama gochuu jechuun dhukkubbii darbee utuu dhukkubbiin nutti hin dhaga'amin akkuma haasaa taraa tokko taasisuu jechuudha. Abalullee na miidhee ture yeroo sanaa. Wayyoo 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 nirraan fadhu keessa kootiin bahu yenna jennee dhukkubbiin nutti dhaga'amaa jechuudha. Dhiifama yeroo gootan garuu of keessaa fuutanii dhiiftaniitu bakka ta'eef waan barbaade yoo isinitti hin dhaga'amu jechuudha. Kanaaf dubbii kun dubbii cimaadha. Kanaafin akka gufuu keessaa gufuu isa jalqabaa guddaa karaa nama dhaabuu danda'uutti kananii dubbadheef kanaaf. Kanaaf gufuu cimaa ammannaa dhuguma waaqayyo duratti keessa namaa wanti ittiin ilaalan jiraate amantoota hedduu waldaa kiristaanaa keessa jiranii kun keessa jira. Gaaf tokko na yaada qabbana jirta waldaanuma keenya keessatti namni tokko lallabe waa'ee dhiifamaa lallabe. Warri dhiifama tuun godhin iddoo kana jirtan asuma keessa jiraattanis fagoo jiraattanis waaqa duratti ka'aati kottaa isiniin kadhadhaa jennaan namni dhufee waltajjii guute kan isin nama qaanes garuu waaqessaa oolan garuu kurnaffaa kennaa oolan garuu waan adda addaa gochaa oolan bakka hin guute namni hamma kana inni waaqarraa dhiifamuu fi dide isa waaqoo dhiiseef sana akka hin dhiifneef godhee meeqa qabate akka ta'u ilaala. Waaqayyo gooftaan maqaa Yesuus Kiristoosiin anas isinis gufuu kana irratti harkaanfnee kana barru gufuu kana akka of duraa kaafnu maaliin dhiifama gochuun akka of duraa kaafnu waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Maaliif yoo jettan karaa keenyatti nu dhaabaa yeroo keenya nutti dheeressaa bara keenya nutti dheeressaa deemsa keenya nu uggura kun immoo karaa barri keenya nutti dhiyaata jechuudha. Kanaaf warra isin jibbanis taanaan warra isin irratti ka'anis taanaan amantoota hin ta'in lafa hojiitii haa ta'u firaa ta'anii beekaa dhiifama gochuu danda'a. Maaliif yoo jettanii adeemsa keenyatu karaatti akka hin dhaabanneefi. Nuyi karaa adeemtota warra karaa adeemaa jiru bakka ta'eefi dhiifama goona. Waaqayyo gooftaan nu gargaaru. Lammaffaa irratti gufuun jireenya adeemsa kiristaanummaa kana jalatti kan ilaallu tola mataa ofiitti argachuu. Akka jechuun maa jechuudha? Tola mataa isaatii akka hin qabne dubbata. Yookiin immoo tolli keenya Kiristoos akka ta'e dubbata. Tolli keenya Kiristoos akka ta'e dubbata. Kiristoosii alatti nuyi tola hin qabnu. Roomee irraa akkana jedhama. Namni tolaan hin jiru tokko iyyuu jedhama. Hin jiru. Hin jiru eega jedhee hin jirudha. Uummata gara biliyoonii 8tti lakkaa'ama jedhama amma uummatee addunyaa. Biliyoonii 8 kana keessaa tolaan tokko iyyuu hin jiru. Sababii addaa birraa kan ka'eef. Namni baay'een garuu tola mataa isaatiitti yeroo hirkatu adeemsa sana keessatti wajjin ta'uu waaqayyoo dhaba. Humna mataa isaatiin deemuu barbaada bakka ta'eef humna mataa isaatiin immoo eessayyuu hin ga'u bakka ta'eef hin dhaba. Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 9 hamma 14tti isiniin dubbisame. Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 9 hamma 14tti. Akkana jedha kutaa kana baay'ee yeroo baay'ee fayyadameera jedhee yaada. Yesuus namoota warra ofii qajeelummaatti jiraanna jedhanii amanatanii warra kaan hundumaa immoo tuffatanitti fakkeenya kana dubbatedha. Ofii maal taana warra ofii qajeelummaatti jiraanna jedhanii an qulqulluudha an tolaadha. Gaarii namaan dhibe maala? Nan sobee amma waan namaan nyaadhe amma haala akka warra kanaati warri jedhan jiru jettan jiru. Anoo garaan koo akkasi namaaf hin garaa laafa waan qaburraan kutee kenna. Waan tokko illee namaaf hin qusadhu namoota daarii hin darbu waan tokko waaqayyo garaa koo laalee kana godhe waaqoo sanaa koo laalee kana godhe waaqoo sana koo laalee kana godhe warra jedhan warra kaanii yeroo akka jennu tuun beekin inni waaqoo garaa koo laalee kana naa godhe inni warra kaan garaa jabaa taanaan dhoowwate jechuutti irra bakka ta'eedhaaf hin tuffanne yeroo jedhu. Otuun beekin kana keessa akka waan tolamaa keenya. Jarreen lama kadhachuudhaa fi mana qulqullummaatti ol galan isaan fariisicha tokkoo fi namicha qaraxa fuudhu tokko turan. Fariisichi fuula dura dhaabbate garaa isaa keessatti yaa Waaqayyo akka namoota warra kaanii warra saamtu jal'oota ejjitoota yookiis akka qaraxxuu kanaa iyyuu waan hin ta'iniif sin galateeffadha.
Torbee keessaa guyyaa lama nan sooma. Waan an argadhu hundumaa keessaas 10 keessaa tokko nan baasa jedhee kadhateedha. Inni qaraxaa fuudhu sun garuu achi fagaatee dhaabbatee ija isaa ol gara waaqaatti ol hin ilaallee qoma isaa rukutachaa yaa Waaqayyoo ana nama cubbamaatti araarami in jedha ture malee. Egaa isa Fariisicha sana irraa namichi qaraxa fuudhu kana Waaqayyo duratti qajeelaa ta'e gara mana isaatti akka deebi'ee isinittan hima. Kan ol of qabu hundinuu gad in deebifama, kan gad of deebisu immoo ol in qabama jedhee jedha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf obboloota goddoo kanatti jecha namichi kun jedhe jecha baay'ee faadha bakka ta'e baay'ee haasa'uu nan barbaachisu. Keessa ba'ee ana ejjetuu miti, an saamtuu miti, anattuu miti. Qubatti qabe akka namicha qaraxa fuudhuu kana. Qaraxa fuudhuu keessaa waan kana keessaa qabu. Silkii koo haasa'u tola koo haasa'u ta'e immoo torbee keessaa guyyaa lama nan sooma. Kurnaffaa koo nan baafadha. Namarraa dhimma hin qabu. Kanaaf kana qabamu maal nama barbaachisa jedhee nama dubbatu ture. Inni qaraxaan sun garuu itti dhiyaachuu iyyuu hin dandeenye achi fagaatee ol jedhees ilaaluu hin dandeenye gara ija isaa gara Waaqayyootti ol fudhatee ana nama cubbamaa namaa aridu waa jedha ture jedha. Kanaaf isa namicha tola isaa lakkaa'ate sanarra inni suni fuula Waaqayyoo duratti ilaalamee tola ta'ee ilaalamee jira. Kanaaf otuu hin beekin obboloota ko, otuu hin beekin firoota ko, tola mataa keenyaatti hirkanna yoo ta'e gufuu cimaan fuuldura keenya jira jechuudha. Maaliif adeemsi keenya halkana ta'u, guyyaa ta'u, yeroo rakkinaa ta'u, yeroo bal'inaa ta'u, argachuutu ta'u, dhabuutu ta'u, dhukkubsatuutu ta'u, fayyaatti argachuutu ta'u, hojjennee fiixaan bahiisa argachuutu ta'u, fiixaan bahiisa dhabuu keessa ta'u, aniif isin kan inni nuu ta'u Kiristoos irraa kan ka'e nuu ta'u. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifamee ta'u. Isinitti hin fakkaatin waan sammuu addaa qabaattaniif, waan immoo dandeettii addaa qabaattaniif, yoo inni barumsa baay'ee barattanii, yoo inni digirii cimaa fudhattanii, barumsa biyya lafaarra jiru waan fudhattaniif, yoo inni immoo waan adda addaa waan gootaniif otoo hin ta'in Waaqayyo ofuma isaatiin akka tokkoon keenyaaf ta'u ofii isaatiin nu jiraachisuus, nu baasuus, nu galchuus eebba foonii lafarraallee nuu kennuuf waan barbaade duwwaadhaaf kan nuuf ta'e malee tola mataa keenya irraatiin nuuf taane. Yeroo baay'ee gochaa Waaqayyo nuu godhe yoo yaadu qabbanee wajjin otuma teenyuu kunoo qabbanee na bira jirti hin sobu. Akka na butee dhumanii akka warra musliimaa adda kootiin lafa dhaqee rukutu qabbanee maal taate naan jetti. Keessa koo yeroo waan hin godhu dhabu. Dhugaadha Waaqa duratti isinitti himu. Ammayyuu Waaqayyo ulfinaa fudhatu bara baraan. Dhuguman isiniin jedha. Jireenya isin jiraachiseen, jireenya na jiraachiseen, jireenya kiristinnaa mana isaa keessa mar'aatti nu dhaabee isin nu ga'een. Humna kadhannaa isin qabdan annan dinqisiifadha. Keessumaa obboloota warra Jarman jiraattan kun meetii faan, warqee faan, kabbee faan maqaa keessan dheefitu baay'eedha isin. Goota kadhataati isin. Baay'ee kadhattu. Baay'ee na dhabdan biyyi keessan sa'aatiin akka hin jirre nan beekaa. Nu sa'aatii keenya teenyee silkii qaqqabachuu, odoo odeessuu, buna dhuguu waan akkasii fixa. Isin garuu biyya akka hin jirre kana keessa baay'een kadhattu na hawwisiistu. Garuu waa tokko isinitti hima. Ayyaana kanas kan isinii kenne Waaqayyoodha. Humna kana kan isinii dabale Waaqayyoodha. Dandeettii akkasii fedha akkasii of kennu akkasii kan isin keessa kaa'e Waaqayyoodha malee tasumayyuu murtee mataa keessanii akka goona jettanii tola mataa keessanii akka hin taane immoo akka isin beektanis akka hundi keenya beeknus akka hangidaan dabalatee beekus nan barbaada. Waaqayyoo galanii guddaan haa ta'u. Antarii bakka baradheera barumsa baradheera. Sagalee Waaqayyoo nan dhagaa jilgeenfadhee afur qulqulluudhaan dhaggeeffadha. Akkaataa itti lallaba tarreessanii barreessan beeka. Kana booddee rakkoo tokko qabu jedhee waan ittiin of jajjoo jettan waan ittiin of jajjoo baay'ee qabaachuu danda'a. Garuu karaa inni of jajjitaanaan utuu hin beekin tola mataa kootti irratti hirkachaa jira jechuudha. Kanaaf yeroon dubbisu kan na gargaare, yeroon baradhu kan na gargaare, yeroon sagalee isaa maanni yaa Waaqayyo kan na gargaare, dubbii isaa kan natti hime, ayyaana kana kan narra kaa'e akkan dubbadhu kan godhe nama cubbamaa ta'e Waaqayyo gooftaan ulfinaa fudhatu. Tola mataa keenya tokko iyyuu hin qabu. Namooti baay'een tola mataa isaanii irratti hirkatanii kan karaatti fan namoota baay'eetu jira kan isin. Akka namicha qaraxxoo gooftaan fakkeenya godhe kana. Namichi kun deemsaa karaatti hafeeraa jettan gaaffii qabu. Maal jedhe? Nama isa akka jedhee dhaabate sanarra isa qaraxxoo sanatu qajeelaa ta'ee fudhatame fuula Waaqayyootti jedhama Kiristoosumti mataan isaa ofii isaati. Namooti baay'een kana maalan kana godhee sana godhee waan akka sana godhee jedhanii namoota isaan baay'een beekan bakka tola mataa isaanii waldaa dhaabee kanatti akka rakkadhee achiin bahee bara akkas akkasii kana godhee gatii guddaa kaffalee sana godhee waa'ee mataa isaa duwwaa haasa'u. Barcumni tokko hin jiru barcuma meeqa bitee manni kun duwwaa ture kunoo mana jaarsisee lafa dhaqee mootummaa irraa fuudhee uffata kwaayirii akkasii bitee sanachiin kana godhee
Yoo jalqabaa kaaftanii mormaatti taasifatan namoota tokko waa'ee mataa isaaniitti godhan duwwaasa. Kan na gargaaree kana na gochisiise Waaqayyoodha jedhan. Waaqayyo na gargaaree humna naa kennee kana na godhe. Waaqayyo kana kan godhuuf sababa na godhate. Waaqayyo milikkita na godhate hin jedhan tasu. Ofii isaaniitti haasa'u. Sagantaa tokko qopheessanii fiixaan bahii sabaafnaan lafa deematti lafa dhaqanitti Waaqayyo kana godhe jedhan an kana godhe sana godhe achi sana godhe walitti fidee kana godhe bakka kanuma haasa'u. Kanaafini gufuun tokko tokko mul'atu kanan jedheef kanaaf. Dhiifama gochuu dhiisuun ammoo namni iddootti kennu bakka ta'eef gufuu mul'atu miti. Yoo sagalee waaqa irraa bareedaa kanaaf. Mataa ofiitti hirkachuunis immoo otuu hin beekin namni mataa ofiitti hirkata. Otuu hin beekin mataa ofiitti hirkata adeemsa mataa isaatiitti. Obboleettiin tokko jirti nama kadhataati Waaqayyo si eebbisu. Natti tola hin kadhatti. Gobaziidha. Yeroo waa tokko ta'u kadhata keenya akkana godheem jetti. Xuruudha. Nani tola kadhata sii gara godhe sirriidha. Kadhata keenya yeroo jennu tuun beekin kadhata keenya irratti hundoofne. Kiristoosiin dhiifne. Amantii keenya yeroo jennus amantii isa jirus amantii Kiristoos irratti qabnu dhiifne amantii qabnu amanachuutti qabna. Amantii qabnuuti kan nu amanan. Amantii Kiristoos irratti qabnu malee kan nu amanan. Jarri kun gufuu dhokatoodha. Mul'atan. Hin mul'atan. Karaa deemna jettanii akkuma waan rafee jiru tokko boolla keessa kan nama buusan ni oolu. Namni iddootti kennu kan. Waan guddaan se'u. Maalitti iddoo kenna? Ejjatti iddoo kenna. Hannatti iddoo kenna. Wantoota lola waan adda addaatti iddoo kenneetu akka gufuutti fudhata malee jara kan akka gufuutti hin fudhatu jechuudha. Kanaaf wanti kun akkana dubbachaa jiru gufuu dhokatoo namoota baay'ee karaa adii dhaabanne jechuudha. Sadaffaa irratti guungummiidha. Guungummii. Guungummii jechuun karaa gara biraadhaan kan isin dhibu. Jireenya Waaqayyo namaa kennetti gammaduu dhiisuu jechuudha. Guddaawuu dhiisuu jechuun miti nan jechaa jiru. Namni guungumuu waan barbaade yoo ta'eef isin guunguma. Filiphisius boqonnaa 2:14 irraati. Filiphisius boqonnaa 2:14 irraa dhaqee dubbisa. Filiphisius boqonnaa 2 akkana jedha. 2:14 irraa. Ta'u Filiphisius boqonnaa 2:14 irraa nan dubbisa. Kanaafis yaa michoota koo yeroo hundumaa akkuma abboomamtan yeroon isin bira jiru duwwaa otuu hin ta'in caalaadhumatti yemmuu isin bira hin jirre akkasuma godhaa. Hojii fayyina keessanii wajjin waliif galuu sodaadhaa fi rom'aan itti fufaa hojjedhaa. Rom'aan itti fufaa hojjedhaa. Waaqayyoo akeeka 12 kaasee kan dubbise. Waaqayyo akka akeeka isa gaariitti hojjechuudhaa fi fedha akka qabaattanii fi akka hojjettaniifis isin gidduutti in hojjeta jedheetu waan hundumaas guungummii fi morkii malee godhaa jedha. Maaliif maal? Guungummii fi morkii malee. Guungummiin kun macaafa qulqulluurraa bakka baay'ee qaba. Waan baay'ee qaba. Saba Israa'el yoo fudhattanii guungummiin adeemsa isaanii waggaa xinnoo kan taate waggaa 38 lafa onaa keessa akka naanna'an godhe. Waan tokko macaafa qulqulluu gaafa qoratta waa biraan argitan. Maaliif naanna'anii jettanii hin guunguman? Otuu maal jedhanii? Otuu mannaa nyaatanii. Otuu harka Waaqayyoo arganii. Otuu utubaa abiddaa arganii. Otuu utubaa duumessaa arganii. Otuu irree Waaqayyoo isa ajaa'ibsiisaa arganii. Otuu bishaan dhagaa keessaa yaa'u dhugan arganii. Otuu galaana diimaan bakka lamatti citu arganii hin guunguman. Dhagaa qoradhaa. Warra guunguman sana hamma isaan dhumanitti lafuma tokkoo baasee lafuma tokkotti naannessee Waaqayyo. Kompaasii harkaa balleessee Waaqayyo. Obboleeyyii tokko akkana jedhe qabxiisa duraa wajjin deemaa. Tola mataa ofii irratti hirkachuu wajjin deemaa. Amma walitti naa dhumnaa hin dubbadde. Hojjedheen guddadhan hojjedheen sana godha hojjedheen kana godha jedha mucaa tokkotu. Jennaan obboleessuun akka jetteen taalentii ishii kennee sammuu hojjechuu kana waaqa osoo keessaa fuudhuu kan danda'u beektu jetteen. Xinnoo asii keessaa fuunaan maal goota jettee. Jara kanas warra guunguman kana hamma ofii isaaniitii dhumanitti hamma ofii isaaniitti akka isaan dhuman godhutti waaqa maal godhe karaa matti dheeressa. Deemsa deemna jedhanii asumaan ba'anii karaa achiin naanna'anii lafa osoo deebi'anii dhufu. Kompaasiin harkaa fuudhameera. Kallattiin harkaa fuudhameera. Lafa onaa keessa jiru. Lafa onaan diriiraadha. Gaarri hin jiru. Maaloon hin jiru.
akkas ilaaltan ciisaa, akkas ilaaltan ciisaa, akkas ilaaltan ciisaa. Yeroo isaan deemaa turan eeyyuu geggeessaa ture Waaqayyo. Maal godhee guyyaa guyyaa akka duumessaa utubaa ta'ee hin deemaa asuma duuka deemu. Halkan halkan akka biddaa ta'ee deema. Maal godhe isa dhaabe. Yeroo dhaaboo dura ka'ee deeme utubichi naanna'ee dhufee lafuma silaatti deemu. Waggaa 38. Namooti kaa waggaa 40 iyyuu jiru. Lafa onaa keessa. Hamma kana garuu hin beelofne hin dheebonne wayyaan irratti hin dhumne waan addaa hundumaa wangeelii dubbata. Maal takka isaa godhe jettanii gungummiidha waan tokko jiru. Kanaaf hojiidhumallee waan hundumaas gungummiif morkii malee godhaa jedha. Gararraadhaa kaaftanii ilaaltanii akkuma yeroon isin bira jiru miti yeroon an deemusii yeroon isin bira hin jirresii gungummii malee morkii malee godhaa. Har'a moo fudhattan firoota koo mana Waaqayyoo keessa kan guute gungummiidha. Sabni biyya keenyaa baay'ee rakkisaadha. Wanti inni tole jedhee fudhatu hin jiru biyya lafaa irratti. Tasuma yoo ilaaltan jaarsolii wardaa waan barbaadan shumaa fi takka irratti gunguma. Paastarii waan barbaadan ka'aa fi takka irratti gunguma. Daaqonoota wajjin ka'aa irratti gunguma. Deebi'ee immoo walii wajjin gunguma. Faarfattoota walii wajjin faarfata walirratti gunguma. Kompileen godhu ittiin tolu. Waaqayyoof galatu jechuun beekan. Jireenya mana isaatti gaafa galu har'a nyaatee bulee ka'ee isa boriitiif gunguma. Jireenya mataa isaa ilaaleetu kan nama biraa wajjin dorgomsiisee ankoo akkasii jedhee kan nama biraatti keessaa hin haafee gunguma. Fiixaan baay'isas jedhamu akka adda addaatiin safaru namooti waan biraa namni tokko argate inni kan isaa ilaalee gunguma hin aadaa. Waaqayyoon hin galateeffatu. Waaqayyoo gooftaa maccaan waaqa. Kun maal godha gaa bara dheeressa. Waa'ee deemsaa sun yeroo dheeressa yeroo namatti butaa deema akkuma saba Israa'el. Isa waggaa lama nuufite waggaa 4 akka fixu godha. Isa waggaa 5 baay'ee rakkisaadha bara dheeressa. Bara dheeressa. Bara dheerachuun immoo rakkisaadha. Umurii isaa waan baay'eetti hojjetu waan hin taanetti fixa jechuudha namni gungumu. Phaawulos kan akkas hin taaneeftu waa'ee jireenya isa fooniillee yoo dhufatan Phaawulos maal jedhaa? Ani waan hundumaa beekaa argachuu nagaa jechuus beeka baranee guddaan ta'u. Maqaan isaa bara baraa kan eebbifamee ta'u. Kanaaf warri gunguman waa'een gungummiin baay'ee yeroo baay'ee dubbadhe. Nyaata istoorii keessaa qaban utuu nyaatanii fixettu maal nyaanna gungumu attamtaan gungumu garsiinu. Jira wanti nyaatan firiijiin isaanii guutuu ta'etu jiru. Istooriin isaanii isa har'a nyaatan illee nyaachuun barree akkam goona laata torban dhufu akkam goona laata ji'a dhufu ijoolleen keenya maal taati laata jedhanii gungumu ta'a. Nuyi ishee waan tokko Waaqayyootu beeka. Jaamota nu kana booddees jiruuf. Waaqayyo garuu bara baraan iji isaan arga. Ijoollee isaa nummoota jala jirra bakka nutti hin fakkaatu. Kanaaf karaa nama dhaabdi. Karaatti nama hambifti. Kunis gufuu ijaan hin mul'anneedha. Wayiin ukkaamamee taa'u. Maalii qaban namoota. Isaanis yoo galateeffatu argatan. Yoo biyya Itoophiyaa keessa jiraatan hin galateeffatanii. Biyya Ameerikaa jiraatan hin galateeffatanii. Gaafa hin galateeffatanii. Warra jiraatan asitti hin galateeffatanii. Achuutti ka'uun galateeffatanii. Hin jiru. Kan isin barbaadanii argitu. Fi mana Waaqayyoo keessaa. Waaqayyoo fi mana Waaqayyoo keessaa. Waaqa akka isaan jiraachisu beekanii waaqa waan hundumaa keessattiif galata kennanii warra yeroo hundaa gungummii malee Waaqayyoof galatu jedhan Waaqayyo nu haa taasisu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Isa kanatu baay'ee barbaadama. Hin goone yoo ta'e shaakala kanaa hin qabne yoo ta'e godhaan argitu isin. Gammachuu mata argattu nagaa argattu deemsa keessattu saffisa. Akkuma Phaawulos jedhe nan sussuqa nan kaadhadha Phaawulos. Amma inni kun akan kaanii nu qabachumatti achuma lafa dhiinna wayin immoo tarkaanfii tokko fuulduratti deebine tarkaanfii tokko booddeetti deebine inni kun jechuudha. Inni afuraffaa gufuun dhanne gufuun namatti fakkaatu tokko immoo ofirraa baasa jiraachuudhaa fi dhibaa'uu waan gochuu qabnu gochuu dhiisu ofirraa baasa jiraachuu maal na dhibeechuu dhibaa'uu dhibaa nama yeroo baay'ee maal na dhibee waan tokko namatti hin qabu.
Bakka waama tokko waan gochuu danda'utu gochuu dhiisee taa'ee ilaala bakka waan tokko gochuu danda'u. Dhibaa inni gadheedha. Ofirraa basiraachuun gadheedha. Nuyi ijoollee Waaqayyooti. Nuyi maqaa Waaqayyoon nurratti waamame. Nuyi warra wangeelaan bulluun jireenyi nu jiraannu kiristoosii ulfina qaamoon kennu jechuu ilaalla malee ofirraa basa jiraachuu hin qabu. Namooti baay'een garuu ofirraa basa jiraatu. Keessumaa waldaa bira gaafa dhufan. Yeroo baay'ee dabarsan. Waldaa kiristaanaa har'a garuu waaqeffannaa sadii hin qabna taanaan shaniin dhufu. Waan tokkotti fakkaatu ofirraa basa jiraatu. Shaniin dhufanii lallabatuun dhufnee immoo sa'aatii meeqa laallatu bahuudhaaf. Kadhannee wal eebbifnee baasu kan dhaqanii immoo yoo eessa dhaqu maakiyaatuma dhaqanii mana bunaa ta'anii jechuudha. Yoo inni immoo achi turtanii qabaatan isaanii gartuudhaan waa'ee nama haasa'u dhageessu. Yoo inni lallaba gaafa sii qeequ, yoo inni faarfannaa gaafa sii qeequ, bakka jireenya ofirraa baasaa jiraachuu jechuudha. Jireenya ofirraa baasaa jiraachuutis fuula namaattis gaarii miti. Namni jireenya ofirraa baasaa jiraatu dhibaadha. Ganamaan ka'ee akkuma rookaanii waldaa dhaquu sirra jiraate waldaa dhaqee hojii hojjechuu sirra ta'e hojii dhaqee hin godhu bakka ofirraa baasaa jiraatu. Nasiiba sadhan nasiiba jiraatu. Maatiiwwan boqonnaa 25 isheen dubbisa. Lakkoofsa 26 Maatiiwwan boqonnaa 25 lakkoofsa 26 30. Gooftaan isaa garuu deebisee ati hojjetaa hamaadhaa fi dhibaa'aa nana. Hojjetaa hamaadhaaf dhibaa'aa nana. Iddoo akkan galfadhu, iddoo itti hin bittimsinii akka walitti qabadhu beekta miti. Ati meetii koo warra dhalaatti warra meetii koo biraa anaaf kaa'utu ture sirra ture. Ani immoo deebii kootti kan koo dhala isaa wajjin nan fudhadha. Egaa meeticha 1,000 sana harkaa fuudhaati isa meetii 10,000 qabuuf kenna. Nama amanamee waa qabatu hundumaa fi hamma isa irraa hafutti itti dabalamee hin kennamaa fi kana kan hin qabne garuu innumti inni qabuyyuu isa duraa in fudhatama. Hojjetaa isaa waa'ee hin baafne kana dukkana isaa alaatti darbadhaa. Achitti namoonni in boo'u ilkaanis in qabu jedhee isaaniin jedhee jedha. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Seenaa kana dhaqaa dubbifadhaasin. Seenaa nama tokkooti. Mootichi maal godhee waan ittiin hojjetan kenne isa tokkotti 10 kenne isa tokkotti 5 kenne isa tokkotti 1 kenne. Hamman deebi'ee dhufuutti ittiin hojjedhaa jedheen. Warri 5 ittiin hojjetanii, warri 10 ittiin hojjetanii, warri 2 ittiin hojjetan. Isheen tokko fuute sun dhibooftuudha. Nama ofirraa baasa jiraattu. Nama dhibaa seenaa kun gaafa ilaaltan. Kanaafi lakkee atu lafatti hin battifnee walitti qabdaa lafatti hin facaafne haamtaa sodaadheen kaa'ee. Laala hojjechuu danda'uuti. Ittiin buusutu danda'uuti. Kan itti himame maayin hundumaan dhaqaatii ittiin hojjedhaatiin eegaadha. Tokkosa ta'u amanameetu ittiin hojjeteeti numa buusa. Baay'ina miti dubbiin. Warri 5 ittiin hojjetan. Warri 10 ittiin hojjetan. Namichi inni tokko kuni dhibaadha. Sanafiidha. Sanafii beektu. Matsaafa qulqulluu jedhama. Dhufee gooftichi maal jedhaa jedha. Ati garbicha dhibaaf hamaa nanaa jedha. Namni dhibaanii waldaa kiristaanaa keessatti hin ta'u mana isaa keessatti hin ta'u. Kan isin dhibu. Dhuguman isin hin jedhu. Hin ta'u lafa hundumattu. Dhibooftuun tokko tokko baadiyyaa yeroo deemtanii ilaaltanii baadiyyaadha. Baadiyyaa ammallee hin jiru. Namni baadiyyaa keessa manuma citaa godhatu hin jiru. Badaa hin jiru. Na dhiba rookaan mana citaa tokko nan laalan waan deemu. Dhoqqeen asi jiraa. Cidii mana isaanii bukkee tuulamee jiraa. Citaa gajjallaa dhaamu. Mukan bitanii waan talle jiraa. Mana qaqaawwan qilleensa. Lafa tokko tokkotti jabaadhinaa isaa. Maaliif kana hin gootan? Isin biroo jiraa, isin harka hoo jiraan jedhaan.
Sababii isaanii man gaafa dhageessan hin kolfitu. Bakka hoo akkuma waa yeroo dhabanii akkuma waan hin ta'in dhabanii taasisu. Ho'ifatanii seema keessa jiraatu. Kanaafi maalni dhoqqeen keessa bulanii dhoqqeen keessa jiraatan cidii caala ho'aa jedhu mammaaksi tokko jira. Dhoqqeen keessa jiraatan cidii caala ho'a. Citaa utuu qabaniitu mana dhimmuu kan irraan kunne meeqaan meeqan jira. Citaa lafa kaa'anii. Yeroo mana irra buusen dhabee waan tokko mana jedhan ta'anii haasa'u. Kan isin dhibu. Kanaaf sagalee Waaqayyoo raaddoo kanarraa maayee nama kanaan nama dhibaa nanadhaan. Maayee namni dhibaan kun maal godhe yoo jettanii cal jedhee utuu jechuu danda'u ati nagaafatta hamaadhaati. Lafan bittimsinee walitti qabdaa lafan facaafnee haamtaa. Kanaafuu si sodaadhe nan kaa'e. Dhuguma eega akka ta'uu utuu eega barte maaliif oddoo keessee nama gara biraatti hojjechuu danda'utti laattu isaan bu'aa naa buusu turaniidha. Lallaba boqonnaa kudhan lakkoofsa 18 irraa isin dubbisa. Lallaba boqonnaa kudhan lakkoofsa 10. Lallaba boqonnaa kudhan lakkoofsa 18 irraa. Akkana jedha lallaba 10:18 irraa dhaggeeffadhaa. Dhibaa'ummaan mana hin duuffisa. Harka dachaafatanii taa'uunis mana hin dhimmisiisa. Dhibaa'ummaan mana hin duuffisa. Harka dachaafatanii taa'uunis mana hin dhimmisiisa. Amma kun isa jireenyaati. Kiristaanaattis akkuma kana jiru namoota dhibaa'uun. Ofirraa baasa kan jiraatan. Otuu dubbisuu danda'anii dubbisanii. Otuu kadhachuu danda'anii kadhatanii. Otuu waldaa seeraan naqanii sagalee Waaqaa dhaggeeffachuu barbaadanii dhaggeeffatanii. Waa'ee Waaqayyoo isaanii fi sadarkaa 3ffaa 4ffaa 5ffaa 6ffaa irra jira. Ajandaan isaanii jiru sagalarraa kan isaan iddootti kennan waan gurguddaa jira. Bakka. Namni tokko akkana jedha kanaan dura sinti meera ta'ee hin beeku. An kana waldaa dhaquuf lafa awwaalaa kan namni duwwaadhaaf jedha. Gaafa hunduu lafa awwaalaa kan namni duwwaaf hin dhaqa malee an dhaquuf barbaadu. Ilaala nama kana. Namni kun deemaa jira sa'a malee. Adeemsa karaa tafaa jira guramaa jira. Waaqayyo gooftaa maccaa nu haa gargaaru. Deebi'ee 5ffaa irratti wanti gufuu ta'e ammas karaa dhaabu hawwa hamaa. Hawwa hamaa. Hawwa yaada Waaqayyoo hin taane. Hawwa yaada Waaqayyoo keessa jira. Hawwa hamaa. Namooti baay'een raajii Milkiyaas irraati. Irriba isaanii keessa ciisanii hawwuu borimmoo humna qabu dhaqanii raawwatu isaanii. Hawwaamaa Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 3-4 isin dubbisa. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 3-4. Akkana jedha. Akka warra Waaqayyoof qulqullaa'aniitti jiraadhaa malee halalummaan waan hundinuu sassatis isin gidduutti hin dhaga'amin iyyuu. Dubbii galateeffachuutis malee dubbiin gurratti hin tolle dubbiin midhaan hin qabne qoosaas hin taanes hin dubbatamin. Namni halaleen yookiis xuraa'aan yookiis sassataan mootummaa Kiristoosii fi mootummaa Waaqayyootti galuu akka hin dandeenye beekaa. Dubbiin asirra jira. Deemsa inni irra sila. Jireenya inni irra sila. Adeemsa akkaraatti dhaabatachuun isa kana. Namni halaleen yookiis xuraa'aan yookiis sassataan mootummaa Kiristoosii fi mootummaa Waaqayyootti galuu akka hin dandeenye beekaa. Namni sassataan waaqayyoolii tolfamaan namni sassataan waaqayyoolii tolfaman waaqessuu isaatiidha. Dhiiseera. Waaqa tolfamaa duuka jira. Kanaaf horee waan tokko wanti akka hin galle baraa'e. Deemsa deemuu danda'u gufuun kun xalafee kuffisa jechuudha. Hawwa hamaan kun, sassati kun, halalummaan kun, xuraa'ummaan kun, dubbii waa'ee hin baafneen kun har'a namni waa'ee kanaan dhimma itti qabu akka wayiitti ilaalu. Jarran amma dubbachaa jiru kun meesin booddee irra deebi'aatti xiinxalaa ilaalaa. Nama biratti akka salphaatti kan laalaman, namni badaa iddootti kan hin kenne, maal rakkoo maalii qaba kan ittiin jedhaman, garuu nama xalafanii kuffisanii karaatti kan nama deebisuu danda'an jechuudha. Namoonni tokko ayyaanaan fayyinee irra waan tokko hin taane yeroo jedhanii luqqisa nama dubbise kana akkamittiin akka isaan darban hin beeku. Akkamittiin akka isaan dhiisan hin beeku. Waaqayyo haala qabeessa dhibba keessaa dhibba. Qalbiin diddiirra yoo ta'e hin deebine yoo ta'e ta'uu baannaan namni kana keessattuu jiraatu waan tokko yoo hin jiru deemsaa karaatti hafeetu achumaan hafaa jechuudha. Waaqayyo gooftaan
nu haa gargaaru. Deebitanii jaaffaa irratti horii jaallachuu ilaa asa kana saddanaa baasaa. Horii argachuu miti. Horii hojjechuu miti. Horii mindaa guddaa argachuu miti. Birrii miliyoonota nagadanii argachuu miti. Kan wangeelli jedhu namoota iddoo kanatti waliin dhawu. Horii ni jedhu horii miti hundee cubbu. Horii miti gooftaa kan Kiristoos Yesuus jedhes. Horii otuu jedhe ta'eeti akka nu horii argannu godhu. Horii jaallachuudha ammayyuu adda baasaa bara. Horiin birriin qabeenyi hundee cubbuu miti. Maanni ree horii sana jaallachuudha. Ximootiyoos isa duraa boqonnaa 6:9 isinii dubbisa. Ximootiyoos isa duraa boqonnaa 6:9 isinii dubbisa. Akkana jedha. Ilaa na dhaggeeffadhaa. Warri soorumuu barbaadan immoo kajeellaatti gowwummaa isaan miidhu baay'ee keessatti hin kufu. Kajeellawwan kunis balleeffamuu fi baduu keessaa isaan hin baasu. Isaan buusu. Isaan buusu. Baduuf keessa isaan buusu. Sababii isaan molaalaa isa kana inni jechuu barbaadu. Horii jaallachuun hundee wanta hamaan hundaa irraa latudha. Namoonni gar tokko yaada isaanii horii argachuu irraa kaa'atanii amanticha irraa badaniiru. Waraansa baay'eedhaanis of waraananiiru. Qulfiinsa ishee kamii horii jaallachuun ishee jettu. Gararraatti warri soorumuu barbaadan immoo qormatti kiyyootti of galchachuu maa jechuudha? Gaafa sooruman horii jaallachuutti qabu. Horii jaallachuutti qabu. Deengari namni tokko waa tokko nutti hime. Jarri tokko baay'ee birrii qabu. Qarshii guddaa qabu baay'ee. Miliyoonsii tochoosu. Haadha manaatu nama tokko waanaa bitee nama tokkoon. Haadha manaan itti ergattee namni bituuf sun immoo biteef. Bitee fi wanta barbaadu wanta fedhu sana birrii xiqqoodhaa jedhee eeyyuu kan godhachuu danda'u isa guddaa godhee jechuudha. Birrii xiqqoodhaa godhee yaada isaa jijjiire. Isa booddee inni haasofne qabbaneefaa wajjin. Yeroo baay'ee namoota horii qaban horii jaallatu jenna. Namoota horii baay'ee qaban. Vaaliyuu isaa beeku akka dadhabanii fidan beeku. Maaloo isaa beeku dhaqanii fidanii. Vaaliyuu sharfee tokko beeku. Vaaliyuu birrii tokko beeku jechuun eeyyee vaaliyuu isaa beeku. Garuu vaaliyuu isaa beeknee inni dhufnes horiin kun baay'ee ittiin fayyadamne taanaan hojii tokko nuun qabu. Kan nu kenne kanaaf Waaqayyo. Kanaafitu warri sooromuu barbaadanii ofii isaaniitti kiyyoo keessa of gatudha. Akka jechuun hin soorominaa mitamu kan Phaawulos jechuudha. Horiin argatinaa miti kan Phaawulos jechuudha. Ammoo nan dogoggorinaa. Argadhaa waan naa eebbisu. An keessa kootti pheenxotatu sooromanii nan jaalladha nan kadhadha. Dhuguman isiniin jedha garaa koo Waaqayyo keessa koo beeka. Yeroo mindaan dabalamuun nan gammada. Yeroo isaan waan nagaa baratan nan gammada. Yeroo isaan hojii gurguddaa gammatan bakka pheenxeedha kan akkasii hojii jechuun nan gammada. Garuu kan Kiristoos jedhes horii jaallachuun jedha. Gooftaanis immoo maal jedha lafa tokkotti? Gooftaa namaaf hin bitamu. Akkaataan itti kiyyoo ta'uun isinitti maka. Akkaataan itti deemsa namaa karaattan bitu. Isaan tokkumaa jedhe Kiristoos. Yooyin ana jaallata, yooyin horii jaallata. Namni horii jaallatu maal ta'edha jechuudha? Kiristoosin jechuudha. Bakka si duuka bu'uun barbaada maal godhe namni tokko Kiristoosin duuka bu'e. Kana godhi kana immoo durumaa ka'ee godhe. Wanta qabdu hundumaa gurgurii hiyyeessota horiiti kottuna duukkannaa horii baay'ee qaba bakka ta'e gaddaa sokkina. Dhagaa wangeela maatu sirraa dubbisa. Gaddaa sokkina. Maal qaba bakka ta'e horii baay'ee qaba bakka ta'e seera isa kaan guuteera. Akka kana guuteera. Kana guutaa tokkotti beeksisuus maal jedhee waan qabdu hundumaa gurguriitii hiyyeessota horiin aduu qottanii. Horii baay'ee qaba bakka ta'eef gaddaa waldaa kiristaanaa keessatti wangeelaaf jennee utuu wal lollee nama tola. Wangeelaaf jettanii wal loltanii waaqa ositti ulfaata nun sirrannas. Wangeelaa jennee walitti buune wangeelaa jennee akkas ta'uu qaba wangeelaa akkas lallabuu qaba waldaan kiristaanaa akka ta'uu qabdi jennee kisu
bara ba'aan jira bakka ta'eef. Bara ammaa kan fokkisu kan isin jibbisiisu waldaa kiristiyaanaa hamma booksii warra kutuutti kan ga'anii sababii horiiti. Sababii horiiti. Sababii birriiti. Dhugaan isiniin jira. Kana waan hamiis miti. Waan ofii kootii arge. Xannoo keessaa ka'e waan argedha. Kan walitti isaan buusaa jiru birri bakka waan tokko jiru. Tajaajiltooti nuyi paastaroota, geggeessitoota, wangeelaawota, raajota waldaa tokko tokko keessaa otoo hojiin hojjetin waa'ee horii falu bakka nagaan jedhan. Otoo hojiin hojjetin, otoo waldaatti argamanii hojiin hojjetin, otoo waan ta'u hin godhin birriin maan nuun dabalamu nuyi. Maaliif nuun dabalamu amma daanne miliyoonii amma nutoo naanne kurnaffaa kan hookan waaqoo jedhe mana koo keessatti nyaata ta'u jedheera. Birrii falu. Lafa tokko roora kan illee waaqayyoon na ergee mul'atan argadhee dhufee jedhu gaafa mistira isaa birrii dhumu. Nan beekan. Ijoollee lafa tokko birrii 10,000 nyaatanii lafa tokko immoo darbanii 15 isinii laan 20 isinii laan mul'ata waaqayyoon natti mul'ate maal jedhee waldaa kana dhaqinaan jedhe. Asii yoo fixxee ittanaan jedhe waaqayyo. Kanaaf horee hin naqu. Mul'ata miti dubbiin birrii dhumu kan isin dhibu. Jarri kun horiitu gooftaa ta'a bakka ta'ee fi jaallattanii jibbitanis deemsi isaanii achuma lafa dhiitu. Bulchuu hin danda'u achuma lafa dhiitu. Gooftaan horii nuuf kennuu isaatti maqaan isaa eebbifamu. Horiin garuu garba gaarii kan ittiin jiraannu, kan ittiin hojjennu, kan ittiin mootummaa waaqoo ittiin bal'ifnu, garba gaarii kan nu tajaajilu ta'uu qaba. Yeroo akka ta'u gaa gooftaa tokkuma qabna. Eeyyuun kiristoosiin. Innoo isa ilaalaa deemu bakka ta'eef deemsa keenyatti. Isa dhiibnee gaafa gooftaa bukkeetti qabnu garuu horii ilaalutti yeroo kaanu nagada Tasalonqee dhiisee Phaawulos wajjin kan deemaa turte tokko Deemaasiin biyya lafaa kana jaallatee na dhiiseera jedha. Na dhiiseera dhagadde. Tasalonqeetti biraa hafeedhama. Biyya nagadaa, biyya hawwattuu hojjetanii itti guddachuu danda'an. Iizii manii lafatti hojjetan battalatti waan xinnoo hojjetanii birrii guddaatti argatan bakka ta'e illee medhe keessa badeen sokke. Kanaaf hoore Deemaas biyya na dhiisee. Isa dhiisee duwwaa sun ta'een kan isin dhibu adeemsaas karaatti hafe. Adeemsa kamiin? Adeemsa tajaajilummaa, adeemsa misyoonummaa, adeemsa ilma wangeelaa isaa wajjin nama deema ammoo adeemsa garaagaraa deemee dhiisee jechuudha. Kanaaf obboloota wantoota asitti tokko amma baduufuun fakkaan badaa kiyyuun fakkaan garuu kuffisanii adeemsa bara kan nutti dheeressan jechuudha. Jarreen kun kan yoo keessa jiraate qalbii jechuun baannaan dandeenya kan isin adeemsa jireenya kiristoonummaa irratti mataasaa dhabuu danda'a lafa jirutti. Maal faanu godhu jarri kun yenna nuuf ilaallee hin deebine ta'e maal faanu godhu jedhuun waan tokko duwwaa isinitti beedhaama. Gufuun adeemsaa kun cimee jennaan irratti hin dammaqne taanaan irraan gorre taanaan qalbii diddiirranne taanaan tarkaanfannee darbachuu hin dandeenye taanaan hiikoo inni irraan gorre taanaan maal nu godhu yoo jettanii wantoota hadhaa keessa keenyatti dhalachiisu. Hafuura qulqulluu gaddisiisutti kaa'achuu dandeenye. Wantoota hadhaa keessa keenyatti dhalachiisutti ka'u. Wantoota hadhaa keessa keenyatti dhalachiisutti ka'u jarri kun. Keessa keenya ta'uu danda'u. Maal fa'a yoo jettanii wantoota hadhaa keessa keenyatti isaan kaa'uu danda'an. Lama kudha shan dubbisa. Akkana jedha dhaggeeffadhaa. Ilaa. Isin keessaa namni tokko illee ayyaana Waaqayyoo akka hin dhabne wanti akka hidda hadhaasii isin gidduutti biqilee rakkina akka hin kaafne baay'eesii ittiin akka hin xuroofne wanta akka hidda hadhaa isin gidduutti rakkina akka hin fidnetti baay'eenis ittiin akka hin xuroofnee fi of eeggadhaa. Maan hiddadhaa jechuun isa kana. Hiddadhaa wanta deemsa nama dhowwu jechuudha. Hiddadhaan wanta namni hidda xaxamee jiru tun fakkaatee dhiifama gochuu dhiisuun. Yaada mataa ofiitti yookiin immoo qulqullina mataa ofiitti hirkachuun.
ofirraa baasa jiraachuun, eh, horii jaallachuun, wantoota sila caqasis jaalsan duwwaa miti baay'ee ta'uu danda'a. Of eeggadhaa jedhee. Kanaaf irratti dammaqnee gufuu maaliifitu barraa maaliif beekuu qabnaa irraa goruudhaaf waan irraa goru. Waan baqannu baqachuudhaaf, waan irra tarkaanfachuu dandeenyu irra tarkaanfachuudhaaf, waan gargaarsa waaqoo gaafannu immoo gargaarsa waaqootiin nabaadhuun irra darbuudhaaf kan nuyi goonu jechuudha. Deebinee namooti otuu hin jaallatin adeemsa isaanii karaatti dhaabamee waan gufuu kanaan qabanii ta'anii si'a tokkichaa miti kan liqeeffaman maal ta'a deemu kadhataa fi sagalee waaqayyoo dubbifachuu mataasaa dhiisaa deemu, hir'isaa deemu, gadi butaa deemu, itti dabalaa qooda deeman. Yaadatu yoo ta'e waa'ee guddinaatti yeroo dubbinne amma guutummaa kiristoosii guddachaa deemaa jedhamani. Isaan immoo xiqqeessaa deemu, xiqqeessaa deemu, xiqqeessaa deemu. Kaleessarra bor gaariidhaatu hin ta'in kaleessarra bor gadi bu'aa deemu. Waggaa kanarra waggaan dhufu gaduma bu'aa deema, gaduma bu'aa deema, gaduma bu'aa deema. Bakka jarri kun deemaa jiran jechuudha. Akka saba Israa'el caljedhee lafa naanna'aa jiru jechuudha. Maatiiwwan boqonnaa 41 irraas kan argina jechuudha. Maatiiwwan boqonnaa 26 lakkoofsa 41 irraa. 26 41 irraa siin dubbisa. Qoramatti akka hin gallee fi dammaqaa kadhadhaa hafuurillee dhimmaadha foonni garuu dadhabaa jedhee jedha. Dammaqaa. Nuyi maal taana gaa dadhabee akkasiin ta'e boof jechaa deemna jechuudha. Kan gooftaaf laachuu dhiisanii maal ta'u horii jaallachuu bakka bal'ina wangeela waaqayyoo karaatti qabuutti ka'u. Eebba mataa isaanis immoo hambisuu. Milkiyaas boqonnaa see lakkoofsatti gaafa kaatanii kan gooftaas jedhu kan keessa miti kan Kiristoos illee jechuudha. Kan Kiristoos illee laachuu dadhabu. Yeroo akka goonumamaa inni waaqayyoo karaa inni ittiin nuus immoo boombaa sana nuti jira keenya. Waldaa keenya keessatti bakki itti waaqayyo qoraana ilaalaa jedhe tokkitti kanarratti jedha. Hin jiru lafa qoraana ilaalaa jedhe. Na taajjabaadhaaf na taajjabaa yoo isin kan koona laattanii ani immoo eebba waaqarraa isiniin banu ta'e na taajjabaa lafa inni jedhu iddoo sana duwwaadha. Kanaaf yeroo kan waaqayyoo goonumaa inni tokko eebba mataa keenyaa lammaffaa immoo hojii mana waaqayyoo jedhee hojii mana waaqoo hin gurgursiifna. Adeemsa mana waldaa kiristaanaa hin gurgursiifna. Jedheetu guyyaa sana na dhiba namni horii jaallataa ture kan nan maal ta'a mee warri lafaa kaatanii kanaan dura sirriitti kaffalaan turree otuun beekinan akka ta'e kana ta'e isiniin kadhadha jennaan waldaa guutuu ka'e jechuun dandeessu. Dhuguman isinii jedha. Waldaa guutuutu ka'e. Namootaan beekamu namoota horii qaban sooressooti birrii gurguddaa mana waaqayyoof kaffalan hin ka'an dafan isaan dursee ka'e. Amma gochuu qabu goonee. Warri 200,000, 300,000, 500,000 waldaadhaaf kennanidha. Hin kaadha. Hin kadhatee inni isee beetti maal jedhu takka seenaa waldaa kanaa keessatti gara waggaa 20 meeqataa tokkotti kurnaffaan argamedha. Annan gammade karaa tokkoon. Karaa tokkoon nan gadde karaa tokkoon nan gammade. Maali? Horii jaallata horii gooftaa godhateen jedhe karaa tokkoon gaddi gosa kana. Inni lammaffaa immoo qalbii ta'uu isaaniitti immoo waaqayyoon hin galateeffanne. Lallabbii guyyaa sanaa kaayyoosaa nama isaa rukuteera jechuudha. Eegasii seenaa waldaa keenyaa jijjiirame jedhanii ta'uu hin danda'u. Kiristoostu gooftaa.
Ani fixeeraa kana booddee nun jeeqodhee namana maaliif akka nu jeeqnaan galu ani nan fixa gaa kanaaf koo isa kana waa'een horii kanaafiyyuu maanni ree gufootii nu itti nama gochuu dhiisuun tola mataa ofii gufuu karaatti nama dhaabamu bakka ta'ee fi Waaqayyo akka irraa of eegnu akka jireenya keenya deemsa keenya bara nutti hin dheeressine kan irraa qabnu irraa gurree kan baqachuu qabnu baqannee kan immoo karaa ta'een irraa gurree yookiin immoo qabnu Waaqayyo gooftaan maccaa ofiisaatii nu haa gargaaru. Egaan har'a kana caala hin deemu kanuma irratti ni dhaabaa. Adeemsa jireenya ammaa kana keessatti Waaqa deemsi har'asiin nu ga'eera. Waaqayyotti nu barsiisa. Xumuraa kun tiimii barumsa keenyaati. Giddu galeessa barumsa keenyaati bakka ta'ee fi yeroo hundaa inuma dubbisa akkasiin qabaattan barbaada. Yaadatti akkasiin qabaattan barbaada. 3:13 kaa'eessa jiru maqaa Yesuusiin dubbiseen raawwadha. Akkana jedha obboloota koo ani akka nama harka nama isaa isa galfateetti of hin lakkaa'u haa ta'u iyyuu malee waan tokko nan godha wanta na booddeetti hafe yaaduu dhiisee wanta na dura jirutti nan hiixadha akeeka sana bira ga'ee gonfoo warra mo'anii argachuudhaaf nan kaadha gonfoo warra mo'anii kunis waamicha isa Waaqayyoo karaa Kiristoos Yesuus itti ol nu waameedha jedha Waaqayyoo galanni guddaan haa ta'u. Amiin. Kanaaf obboloota ko bara nu hafetti immoo ammaa kaanee fiigicha fiiguu qabnu adeemsa deemuu qabnu akka itti fufnee tarkaanfannu Waaqayyo gooftaa maccaa ofiisaatiin nu gargaaru. Maaliif yoo jettanii bara kana gufuun amma xinnoon dubbadheen isin immoo itti bal'isaatii ilaalaatii wantoota adeemsa namaatti gufuu ta'u kanan hin tuqne kanan tuqe matsaafaa qulqulluus baay'ee jira bakka ta'ee fi bal'isaatii ilaalaa isa booddee gufuu irraa gortan irraa goraa. Baqachuu qabdaan immoo baqadhaa. Kiristinnaa keessatti baqachuun lunnummaa miti gootummaadha malee. Waan ulfina hin taane Waaqayyo hin taane inni baqattan gootummaadha lunnummaa miti kiristinnaa keessatti. Wanta dhiisuu qabdan dhiisaa. Wanta dadhabdanii immoo gochuun isinirra jiru dadhabdan immoo gargaarsa Waaqayyoo kadhanna. Waaqayyo harka qabee nu dabarsa. Waaqayyo ol fuudhee hoolota dadhabootaaf hin gadda. Ilmooliif hin gadda. Baatee akkuma deemu baatee qe'ee dabarsa akka eegduun sirriini hoolota okkolan hoolota dadhaban kunuunsa addaa godhu Waaqayyo kunuunsa addaa nuu godha jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u qabxii tokkoon dabalee irraa qabxiin tokkoon dabalee kun immoo maa inni gufuu adeemsa jireenya kiristinnaa beeku isa jedhuun dubbadde ayi jalatti qabxii jaan dubbadde egaa gufuun kana duwwaa miti gufuu baay'ee jira. Waaqayyo inni gufuurra nu tarkaanfachiisu yeroo dadhabne ol fuudhee nu baatu ilaa garbicha koo garbittii koo achiin godha asiin godha nuun jedhu bara baraan amanamaadha bakka ta'ee fi adeemsa keenya ammayyuu itti gufuudha. Waaqayyo gooftaan maccaa isa dhageenya nuuf haa eebbifamaa fayyaa ta'aa jira. Ameen.